Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota fi hordoftoota firii Ooroo aappii jalatti argamtan hundi keessan akkam jirtu ani nagaa kooti galata rabbii alhamdulillah. Arraan tana YouTube chaanaala jalqabarraa hanga dhumaatti banachuudhaaf bifa bareedaa ta'een paartii lammaffaatiin dhufnee jirra. Paartii tokkoffaa barsiiseetiin ture dheengadda jechuudha. Warreen daawwatii yoo jiraattan dhaqaatii daawwadhaan isiniin jedha. Paartii lammataa keessatti akkaataa itti YouTube chaanaala keenya kireet godhachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Paartii duraa keessatti akkaataa iimeela itti kireet godhannuun isinitti agarsiisee ture. Har'a chaanaala akkaataa itti kireet godhannu isinitti agarsiisa. Afaan Turaatiin jedha. Osoo karaa chaanaala kireet godhatti hin deemin dura warri YouTube chaanaala kiyyaaf haaraa taatan YouTube chaanaala kiyya maqaan isaa firii Ooroo aappii jedha. Achi jala dhaqaatii sarchi godhaa. Subscribe naaf godhan isiniin jedha galatooma. YouTube chaanaala haaraa bifa bareedaa ta'een jechuudha kireet godhuudhaaf Google Chrome fayyadamuu qabna jechuudha. Google Chrome isa kana Google Chrome keessa deemna jalqaba haala kanaan. Erga haala kanaan Google Chrome keessa deemnetti bakka sarchii tanarratti maal jennee barreessinaa youtube.com jennee barreessinaa. Erga haala kanaan barreessine booda youtube.com jennee barreessina. Erga haala kanaan barreessine booda sarchii goonaa jechuudha. Erga haala kanaan sarchii goone booda haala kanaan nuu dhufa asirratti mallattoo profaayila keenyaa kan iimeela kireet goonee turre san asirratti nuuf baasaa. Yoo asirratti isiniif baasuu baate isin akkaataa itti irra deeffattan profaayilii kanarra dhoyitaniituma bakka xiyyaa kanarra dhoyitanii as keessaa hafeetan irra deeffatan kaniif kireet irratti chaanaala banachuu barbaadan irra deeffatanii jechuudha. Anamma irraa hin qaba waan ta'eef haaluma naaf itti deebi'a. Amma maal goona erga haala kanaan nuuf fide booda mallattoo tuqaa sadii gubbaa jirtu kanarra dhoyinaa jechuudha. Asirratti haala kanaan dhoyinee jala kanarratti desktop site kayyattoo kanaa jirta. Kanarratti kana raayitii irra goonaa jechuudha. Erga raayitii irra goonee haala kanaan gama kanaan nuuf fidee booda ammallee mallattoo profaayila keenyaa sanirra dhoyinaa jechuudha. Erga haala kanaan nuuf fidee booda YouTube studio kayyattoo kana ni gartan jeetii yaada. YouTube studio kayyattoo kanarra dhoyinaa jechuudha. Erga haala kanaan YouTube studio irra dhoyinee gama kanaan nuuf fidee booda asirratti create channel ta'etu kanarra dhoyinaa jechuudha. Create channel ta'etu kanarra dhoyinaa jechuudha. Erga create channel jennee gara kanaan nuuf fidee booda gadii tana mallattoo seetingii ta'ee tajjirtu tana ni gartan jeetii yaada. Tanarra dhoyinaa jechuudha. Erga haala kanaan gara kanaan nuuf fidee dhoyinee jechuudha. Channel bakkeettu tana ni gartan jeetii yaada. Channel bakkeettu tanarra dhoyinaa jechuudha. Erga channel irra dhoyinee gama kanaan nuuf fidee booda ta'aa karaa tanarra dhoyinaa jechuudha. Gama tanarra dhoyina. Erga haala kanaan irra dhoyinee gama kanaan nuuf fidee booda gadii tana asirra dhoyinaa jechuudha. Xiyyaa gaggaragalee taa'u xiqqaa kanarratti. Erga gama kanaan nuuf fidee kanatti jala kanarratti verify phone number kayyoo kanarra dhoyinaa jechuudha. Verify phone number kayyoo irratti erga dhoyinee gama kanaan nuuf fidee booda Google Chrome filattanii isuma kanarra dhoyinaa jechuudha yeroo takka.
erga Google Chrome irra dhoofnee gama kanaan nu fide booda asirratti miseejiidhaan siif koodiin akkasii dhuftu barbaaddamoo asirratti akkasii bilbilamee koodiin sii himamtu barbaadda siin jedhee si gaafata filannoo sii kanna kafeeteraan dhoytanii anamma miseejiidhaan akkanaa dhuftu waan hin barbaaduuf teekstii miiqeettu kanarratti dhaanuma jiru kanarratti hin dhiisa san booda gadii tanatti lakkoofsa keessan ka bilbilaan eexanii jechuudha anamma lakkoofsa bilbilaa fayyannadha lakkoofsa bilbilaa fayyana qeetin jira asirratti geet koodii keettu kanarratti dhoytanii jechuudha erga haala kanaan isiniif fide booda miseejii koodii raqama keessan irratti bilbila keessan irratti isiniif erganii bilbila keessan keessaa baaftanii dijitii 6 isiniif erganii onu haala kanaan isinii dhuftii jechuudha naa dhuftee jirti asitti naqaa jechuudha ammaan tana 25 32 jechuudha 32 haala kanaan harkatti neetanii booda kanarra dhoytanii jechuudha isa kanarra dhoyna jechuudha ammaan tana dhiifama shabakaa fayyaa xiqqoo dadhabaadha kun ammoo waa hundaa xumurree jirra jechuudha YouTube chaanaala bareeda kireet godhannee jirra jechuudha paartiin lammaffaa asmarra dhaabna paartii sadaffaa keessatti akkaataa itti baakgiraawundii piroofaayilii keenyaa duubaarra godhannuu fi akkaataa piroofaayilii keenya footoo akka bareedaadhaan irratti hidhannuu isinitti agarsiisa warreen ammoo YouTube chaanaala kiyya amma hanga ammaa hin argin yoo jiraattan YouTube chaanaala kiyya sarchii gootanii viidiyoo aappii jettanii sarchii gootanii subscribe akkanaaf gootan kabajaan isin gaafadha galatooma hanganii fi paartii sadaffaa walitti deebinutti galatooma ulfaadhaa horaa bulaa wanni isin dhibe yoo jiraatte waan isiniif hin galle komentii jalannaa barreessuu hin dagatinaa laayikii fi sheer godhuun jabeessan isin jedha galatoomaa baay'ee